Gone yaadu. Shakkitee ergasii na gaafatteetti wanti jedhu goomuu soba intalattii sun yaada jettee gaafate. Kanas fayyadamu istoori. Lakki ni kun naa ta'eera. Cheekaappiidhaafis immoo reegular cheekaappii gochuudhaafis yeroo emerjensii jiraatu immoo deemanii yaalamu bakka biraatti yoo deemanii yaalamu barbaadan mijeessuufis namoonni baay'een kan fedhii qaban jiru. So kanaaf hambisuudhaaf anis akka jalqabaatti hojii akkas jalqabeen jira. Namoota baay'eedhaaf namoonni dhuunfaadhaan yaalaman baay'ee isaanii nama rajanii waggaadhaan kaffalanii sabooda reegular cheekaappiin godhu ji'a sadii ji'a ja'aanis kan godhan jiru. Dhukkubni xiqqoo yoo isaan qaban immoo maatii isaaniis ijoollee isaaniis dhufanii ilaalamu. Haala nyaataa irratti maal gochuu akka qaban fayyummaanis immoo waan gaarii maal gochuu qaban hin barsiifna. Kitaaba sillaannaaf wantoota barumsaa wal qabatanii even hanga sadarkaa biyya alaatti geessuu dandeenya. Piroosesii fixuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma biyya namni tokko fedhii isaatiin bakka barbaade deemee yaalamuu danda'a. Iddoo akkasiin deemuu barbaadannaan haala mijeessuu dandeenya jechuudha. Hojiiwwan tokko lama qofa miti kan hojjettu. Ogummaan koo hakiima garuu ogummaa fayyaa irratti qofa miti kan hojjettu. Ogummaa biraa irratti nama kamiyyuu kan gorsa. Fayyaa barattee taatee hakiima taateennaan waan biraas hojjechuun biratti immoo saayid biizinesiin barbaachisaadha. Nama kamiifiyyuu kanaaf hojiiwwan akka dhuunfaatti hojjechaa jirullee jiru kan biraallee. So gama kanaan hojiiwwan jalqabe kana itti fufsiisuu advaans gochaa fooyyessaa. Hojiiwwan kan biraan immoo biizinesii keessas galtees immoo hojjechaa maaliif hojjennee of jijjiiruu qabna. Yoo of jijjiirre biyyas naannoo jijjiirra waan ta'eef akkas. Jiraachuun waan guddaadha. Maaliif namoota baay'ee hiriyoota keenya baay'ee of biraa dhabneerra. Kanaaf isaan uumeef galata guddaa waaqayyoof galanni guddaan osoo hin jira jiraachuu qof jalqabuma. Akkasumas immoo hubannaaf ogummaa naa kenneef waaqayyoof haa galatu.